السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضل تطلع وتطلع كم نجا في سنة في على جبت سنة سنة شهران تنجا وأنا دداتي ولدي دي بيت شهر وعيد إن إحنا حالة فلورمية ترتيني استقلت هذا دادي دي وجه براتان وجا نيجا فرادة يجري بس براتان ران تنافان إنجليز فادي بيسون النبي براتان كوني تاتين إنسان ميديا دي الدنيا كبتة كربا arraan tana gammoo waa'ee tana mararraa haasaa olaat deemne akkasuma jechuudha wantoota adda addaati keessa oromiyaa deemna kana yakka hamaa hojjechuu isaa bira kutee wanti hin taane suuraan isa jalaa gadi biyya abbootiin seeraa hoo maal jedha seerri olaa taasisan akkam godhuu danda'a kan jedhu waliin ilaalla. Namoonni hedduun jechuun yakka isaanii wayita yakka hojjetan yakka sirratti maal biyya namoonni haala sooshaal miidiyaa irratti deebiin isaanii maal ta'u jira deebisaa maal kan nurra jiran kan jedhu hanga xumurichaa itti gaana waliin ilaaluu dandeessa. Kanaafuu laayikii shar sabskiraayib godhaan eegalaan isin jira. Mee viidiyoowwan qeeqaa kan isaan dhiyeessaa jiran namoonni hedduun haala adda addaatiin viidiyoo dhiyeessaa jiranii kanneen yaada isaanii yaada adda addaatis kan dachaa jiraniitu jira. Kana irratti suuraawwan adda addaa jechuudha. Jireenya kana haalaa jirtuutu irra hedduudha. Suuraan tuni jechuudha suuraa adda addaa kanuma isarraa kaafame. Kana irratti immoo abbootiin seeraatii fi hundi yaadni isaanii maal laata dhaamti isaanii maal suuraan biraa wata gabbaaraa jirtu maal wayitiinis gaa ramadaana alhamdulillah bakka rabbiin galatomaan isin jaamala rayyaa guyyaanis ramadaanis biyya haaluma kanaan bira kutee wanni nama maal jechuudha jettara addeeffatee aan kaayiroo irra ta'ee isin yaadni si maali yaada adda addaatii tuburfachaa jirti isinis yaada maal qophii caayaadhaa irratti yoo itti aanan bistaanii mootummaa naannoo oromiyaa obbo Awwaluu Abdi maal jedhan yoo waliin ilaalaa jechuudha. Gaazexeessaa keenya gaazexeessaa Anwaar Jamaaliif gaafa Awwaluu Abdi keeyyuu badhaasa qabatan gaazexeessaa Anwaar Jamaal meeqa hanga xumurchaatti itti hafuunuun isiniin jira yaada namoota garaagaraatiitu jira. Kan dura immoo kan dursnee ilaaluu qabnu yaada cimaa dhiyeenya kana kaa'amaadhaa jiru waa'ee abbaa seeraa irrattii fi suuraawwan ammaan durattis kaafamaadhaa turretti jechuudha. Suuraan haala kanaan argaa jirtan kun suuraa isaanirraa kaafame kan suuraan kaameeraa dhoo isaadhaatiin kaafame kana irratti caffeen oromiyaa hoo yaadni isaa maali yaada adda addaa caffeenis kanneen jira. Caffeen oromiyaa immoo yaada kana irratti akkaaniif irra dabaluu fi akkaaniif hin gaafatame jechuun dubbachaa ture. Mee dura yaada caffee oromiyaa kana dhaggeeffannee eegaa walitti kan deemnu ta'a. انت بيها لو قاعد بمسائل بدل قايل لك احبط سوما Caffee oromiyaa yaadni isaanii gaafatamu jira. Gabalaa gannatii irraa kan filataman godina Wallaggaa isaa naannoo filannoo Innaan Goobilaa irraa filatamanii miseensa caffee kanaa ta'anii tajaajila turanii jiru. Kabajamoon kun yakka cimaa fi naamusa cimaa raawwachuu isaaniitiin yeroon gara yeroo barbaadan qorannee tarkaanfii fudhachuu irra geenye jirra. Yeroo ammaatti biliqanii kan jiran waan ta'eef argineetti to'annee seera jalootti immoo mirgi heeraan kennameef kun kabajama caffee kanaa irraa mulqamuu qaba. Kanaaf bu'uura heeraa mootummaa naannoo keenyaa 8-5 fi labsii gurmaa'insaaf naamusa misooma caffee labsii 2001 keewwata 50 xiqqaa 1 xiqqaa 2 fi 9tiin mirgi himatamuu dhabuusaa akka irraa buqqa'u kabajaan gaafan. Kabajama miseensa caffee yaada qabdanii jiran. والله يورا شتا Harkinatti mul'atu waan ta'eef dhimmichi bal'inaa wanta asirratti ibsamus hin qabu waan ta'eef mirgi himatamuu dhabuu dhiyaate sirriidhaa kan jettan sagalee deeggarsaa. هل قد جبت سيدي لو يكون لي مناعر Sagalee deeggarsaa. Haala kaa'amu. Waan kan taanetu jira. Wanni jechuudha haala ammaan daawwachaa jirtan kanatti sagaleen fi viidiyoon isaaniitis akka itti fufuu jiru kan Miseensa caffee dheeraadha waan ta'eef irraa ka'u. akka irraa ka'uuf kan jedhamu mi'a xiqqoo viidiyoo kana irratti dheereessee isinii agarsiisa jechuudha. Yeroo guddaadhaan dhimma ragaadhaan deeggaramee fi qabatama ta'e garuu immoo miseensi caffee biraattis irraa barachuu qabu dhimmoota akkasii fi kan asitti dhiyaatu waan humnaa olii akkuma kaasan kana waan ulfaataa fi haasuufis namatti hin tolle baay'ee waan jiruuf sadarkaa caffee kanaas kan hin madaalle ta'uu beektanii mirgi addaa himatamuu kun irraa ka'ee seeraan gaafatamuun isaa namoota biraattis barsiisuu danda'a. Miseensi biraas irraa barachuu waan danda'uuf akkasitti hubatamee yoo mirkaneessinee gaariidhaa akka jiruun qaba. Gaaffiin addaa yoo hin jiraanne gara mirkaneessuutti deema.
sagalee deeggarsaa lafa isaa bal'aa buusa lafa isaa bal'aa miseensa sagaleen kan hargeysa haala kanaan jechuudha sagaleen geggeeffamee xumuramarra jira jechuudha. Sagalee kana irratti immoo akka inni seeraan hin gaafatamne jechuudhaa fi sagaleen kun xumuramarra waliin jira jechuudha. Seerri immoo garuutu waan kanarratti akkam godha laati warri seeraa akkam jedha. Abbootiin seeraa yaada kana wayita yaamanii fi wayita dhaggeeffatan maal murteessa. Murteen kuni murtee akkaan ta'e sagalee deeggarsaatti guutuu waliin kan argate haala kanaan sagalee mormiin jiru miseen sagalee kanneen sadii sagalee caalmaatiin mirgi addaa himatamuu dhabuudha irraa ka'eeti jira. Mirgi isaa jechuudha sagaleen isaa guutuudhaan jechuudha. Lakkoofsa 12 sagalee caaluun akka haala kanaan jabbee fudhachuun garuutu immoo taate namoota jiru. Hayyoonni kana bira hunnee gara abbootii seeraatii fi warroota seeraatti wayita dabalinu maal jedhan isaan warri seeraa haala kanarratti jijjiiramni isaan qabanii fi yaadni isaan jijjiiramuu kanaatii fi yaada rakkoo dhufe kanaaf taatee kana bira abbootii seeraatiif qabanoo maalii kan jiru ilaalaa jechuudha. Namni tokko gaafa waan akkanaa kana hojjete irratti yaada adda addaati qaba. Namoonni kun yaada mataa isaaniif kan qabaataniitu jira. Yaada mataa isaanii mee Hamzaa Hajii yaada salaalee waliin. Itoophiyaa keessatti dhiira gubboo gaafatan. Dhalaa dhungoo fi daabboo si gaafatanii konkolaatamaadha. Namni hundinuu ni beeka. Guyyaa kana gisee adda hajaa wayiitti paaspoortii waan feete godhachuudhaaf lafa wayii waan feeteef yoo ati ta'e dhiira gubboo gaafatan maallaa gaafatan kafaltii guddaa wayii gaafatan dhiira kokkeera jettee jirti. Shamarreen eegaa taatu jaartii namaa haa taatu tokkoo machaatee isiin haa jennaan hajaa keenya nu baasi teessi baafnaa jedhu. Akkanuma jechuudha wanni jiru kan haala tokko jiru. Olo bareedama is godhaa bulanii tuutaa bulanii ganamaa waan godhanii lafa isiin feesifeedee meetirii haqee onkee biyyanii sararaan walqixa guddaa fidaa ta'uu siin jeeban waan namuu beeku. Edana bakka dhugaatii geessanii wajji shaakkiyaanii ni dullufatanii isii garafaa bulanii ganama lafanii farramanii. Wanni kun waraqamaa har'aan tana bicha kana deemtee tolluuf jettee gabbaate malee namni hundi ni beeka. Dhokatee namni gurguddaan isin agartan kun hundinuu areeda akka daragachaa bakka tolfachaa lafa jalatti deemu wanni akkanaa kun har'a isinirran naqamee jira. Hanga jiru namoonni gurguddaa beekamee kan numa isin beekaa. Ini jechuudha gaafa immoo isin irratti naqameeti kun immoo beekameeti jira jechuutti ilaalaa namoonni hedduun gaafa kana tapha kana qofa osoo hin taane egaa haaluma suuraa kana argaa jirtanii yeroo ammaan duraattis taateen kana caalus ta'ameeti ture jechuudha gadi baasanii viidiyoo suuraa waliin hoogganaa aanaa maarree akkana konfiinii maarree hoogganaa maarree namni ammaan tana haala kana hojjetu kun hooggansaa feesi namoota paartii biranna waan adda addaatiin hojjechaa jiru warreen waliin jiran hayyeemee sun akkasitti haadhiif hayyeemee abbaan seeraa tokko maal jalaate namoonni hedduun taatee adda addaati kan isaanis irratti yaadaatis jiranidha jechuudha. Namoota yaada mataa isaanii kan kennatanidha jechuudha. Yaada kanaas irratti anillee yaada kanneen jira jechuudha. Guyyaa kana mee yaada kan kanaas itti gaan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahallee Oromoo kana taatee immoo ammaa kana Oromiyaa tattaamaa jiru waan nama jechisiisu. Waan ammaa duratti bakka miidiyaa kana irratti ta'anii amma immoo tajaajila biraa kuttee gara hojjettoota mootummaa Yalla kuma shukuriin dalala. tokko asumarratti tajaajilsaan dhabii soomana kanama guddisoo manuu dhabii akkasutti nama qabanii Yalla kuma shukuriin dalala. Waa hajji tokkommoo asumatti baadiyyaatti gabaatee Amiga kana tissee jartii biraa barbaada tokkommoo asumatti galma kayyuu ture Allah suuraa waraabee yaa kalee caffeen Oromiyaa akaaniif gaafatamee yaadde gabaa irra qabsu garaa jiru ta'uu ni gaafachiisan mooraa sanitti beekee bitana jecha kunis yaada riyyaa jechuun immoo kan kana daranii kan dhufu ta'ee oolaa tubaatti dafee Oromiyaa kana irraan kan akka kana dhaabbachiiftan akkam gootan seeraan gaafatamu dama kan gocha kun gocha fokkisiisaa ergatee seeraan gaafatamu kan jettan taanaa kan kana caalu kan kana daranii gaafa mul'atu akkam gootanii kan jiru gaafa illee yaada dhufaa riyyaati jechuudha namoonni hedduun
namu yaada garagaraa waan kan naraa jiranii walis yaada kana qaba namoonni hedduu yaada isaanii haala adda addaatiin baasaa jiran hayyamee yaada baasaa irraa qaba kana dhaggeeffanneeti walitti deebinaa jechuudha namoota waan fedhan hojjetu waan fedhe yooniif ji'u namu waan nama hedduu biratti tarkaanfiin isaanii fudhatamee bakka ga'u waan hin taaneef itti ilaalaa jechuudha yaadni abbaa seeraa Jibriil dhiyyamu kana ilaalleeti gaa walitti deebinaa jechuudha namoota yaada mataa ofii qaban namoo kan Oromoo saamu kan jechuu raayisanii dura yaada mee abbaa seeraa Jibriil Obbo Gammachuu dabalee maal qabatee maal jedhamu jira beekaa Jibriil. Egaa akkuma beekamu caffeen yeroo darbee obbo Gammachuu dabalee irraa mirga himatamuu dhabuu isaanii fuudhee jira. Kanaan wal qabatee immoo seerri maal jedhaa mee waliin haa ilaallu. Egaa jalqaba irratti hoteelli dirqama maalii qabaa? Namni dhuunfaa immoo dirqama maalii qabaa kan jedhu haa ilaallu. Egaa hoteelli tokko gaafa nuti bashannanaaf deemnu kaameeraa bakka ciisichaa akkasumas immoo bakka mana fincaanii fi bakka huccuu itti jijjiirrannu kaameeraa kaa'uu yookaan immoo dhoksanii kaameeraan akka achi jiraatu gochuun yakkaa fi yakkaa heera mootummaa piraayivesii keeyyataa 26 kan wal dhiibudha jechuudha. Egaa hoteelli akkas godhannu seeraan kan itti gaafatamanii fi ulfina nama dhuunfaa cabsuudhaan seera yakkaa keeyyata 607 akkasumas keewwattoota itti aananiin maka balleessiin himatamuu danda'u jechuudha. Egaa obbo Gammachuun immoo kan himatamuu danda'an seera yakkaa keeyyata 652 adaaltarii yookaan immoo osoo gaa'ela qaban ciisuuf yaadu yakka ta'uu achi jala kaa'ee jira jechuudha. Egaa yakki kun kan hojiif na oolu yookaan immoo obbo Gammachuun adabamuu hidhaa salphaan adabamuu kan danda'an yoo haati manaa isaanii deemte himannaa yookaan qorannoon akka irratti gaggeeffamu gootee fi akkasumas immoo dubartiin isaan wajjin ciisan umuriin ishee waggaa 18 gadi yoo ta'e akkasumas immoo gaa'ila keessa dubartiin sun yoo jiraatte obbo Gammachuun hidhaan adabamuu danda'u jechuudha. Kanaan alatti seerri biraa obbo Gammachuun ittiin adabamuu danda'an dhimma kanaan wal qabatee hin jiru. Atau mana caffeen immoo isaanii yookaan miseensi caffee kuni duudhaaf safuu hawaasaa balleessuun akkasumas immoo naamusa miseensa caffee tokko irraa eegamu baay'ee jechuudha irraa yookaan immoo himatti akka itti banamuu danda'uuf mirga himatamuu dhabuu isaanii irraa kaasee jira jechuudha. Egaa kanaaf naamusa barbaachisaa hojjetaan mootummaa hundinuu eeguu qaba. Akkasumas immoo wantan isin gochuu barbaadu keessaa haalli akkasii babal'ataa jira. Namoonni immoo walirratti sirriitti hojjetaa jiru waan ta'eef of eeggannoo cimaa isin barbaada. Liinkiin adda addaa yeroo gara sooshaal miidiyaatiin isinitti dhufe hin tuqina. Akkasumas immoo yoo danda'ame bakka bashannanaa gaafa dhaqxanu baay'inaan kaameeraa adda addaa fayyadamuun maaliif bifa salphaan diivaayisii keessan keessaa qaamni sadaffaan bakkee isaanii fuudhuu danda'a waan ta'eef kanarratti illee of eeggannoo cimaa godhaa jira. Kan biraa adaba bitaa yookaan immoo itti gaafatamummaa keessan baadaa addunyaa kompiitiin sheekuutti hawaasa hedduu biraan gaagalamuudha. amma waa'een ogeessa abbaa seeraa kun siiqaleetti jira jeetiin adda addaa viidiyoo kana jaloo dhaggeeffatanii jirtan jeetiin yaada maal jechuun itti jira isin galtee hoteelli kun yoo yakka innis qabuutu jira akkasuma ammaas itti gaafatamaan miseensa seeraa kunis gachaa jalatti raawwataniif hojii innis qabuutu jira qofaadha hoteelli san seeraanis gaafatamuu qabaa abbaan seeraa maaliif kaameraa isaan dho'isanii fi kaameraa bakka adda addaa keessatti maxxanfame waan ta'eef sababa kanaatiifis warri hoteelli itti gaafatamuu qaba lammaffaa garuu immoo miseensa seeraa kun osoo haadha manaatis qabanii Gammachuu dabalaa hun achi darbanii jechuudha nama biratti waliin haala kana gaafa isaan hojjetan seera hara meeqaan ta'e kara tokkoon namni kun osoo haadha manaatis ta'uu haadha manaa isaa sun bira kutee darbee jechuudha biraa kana kara kaaniinis osoo miseensa caffee nama nama tajaajilu hoogganaa biyyaa ta'e gochaaf fokkisiisaa kana gaafa inni hojjetu itti gaafatamummaan dhaamsa mataa isaati irrallee jiru jechuudha. Amma fakkeenyaaf kun viidiyoo ajaa'ibaati kan kana haalaatti illee ni jiraata namoonni hedduudhaaf haalli inni itti jirutu haalli viidiyoo itti hafe haalli sonaatu itti dhiifame kanuma haaluma caffeen Oromiyaa itti daawwattanii argitanii hin taane gocha aadaa fi safuu mataa keenyaatti illee cabsuu yaani itti jiran galatoomaa isin jaafan waliin daawwatan amma immoo mee waa'ee fidiyaatii isin ilaalla tokko jaarsa dhibee rakkata tokko immoo jaarsa namaatti harkateetu kan qaban kaseeraa fi waliin geessaadha jiran mee fatiyaanoo kana irratti homaa jirtu laata kan jirutu jira mee isaanis isin waliin ilaallagaa let's go. Awal wabdiyo maal jalaatan basuyatti miseensi caffeedhaa kun namuu waan adda addaati yaanni isaanii hedduudha waan kana jirai yaanni namoota garagaraa irra jira jechuudha. Namoota dhaamsa garagaraa waan qabaataniif akkuma dhaamsa isaaniitti wal dura duubaan deemee dhaamsa isaanii ifaadhaa deemaadhaa
kan dhaabbanne mee dargaggeessa eenyu kana deemaa ture miidiyaa kana irratti illee argitanii jiru tan jedhi yaadu. Mee waa'ee afaan Ingiliffaa isaan dhaggeeffannee walitti deebiin. What is your channel? What is your channel? Oromo. What is your channel? Oromo. Ayo game ga barachara be university barte bakko da kada barte as biya kan da media ana gutu ina me akaga bis media len jinu lalani isa kan plan dara thada ji mal inni wogga wala lama gutu university ra biya kanama wata kiti gida himbe ne english fakasi san je bisu sa ko mali english awa ya dariyu san dari ka je bisu ta dabe inni ta yace ya bacha ji wogga me kan ta ne ga gutu wannan ta kana ga barachara di biya kai sa ga biya ifana mo gaafa namni gaafii takka gaafatu gaafii takkitti sun deebisuu hin danda'u inni jechuudha si galte. Hawaarii umrii hawal daarii umrii kan beekamu majaanii kanaaf isa jiqqee miidiyaa irratti jara kana guutuu afaan qabachiisaa jira jechuudha namni kun. Waggaa hanga kana guutuu barate rabbiin barnoota kana sammuu qofa osoo hin taane illee qalbii fi hundaanuu nama baratus maa godhe jennaani garuu waan ajaa'ibaati fi akkaan illee namoota hedduu ajaa'ibsiisee jechuudha. Mee wal abdii maal jalaati? Oromoo hatanii Oromoo saamanii fayyaa ba'uun hin jirtu. Warri waa fuudhu kun gari fayyaallee qabu. Mee ilaalame. Kun hin dhukkubsata, kun pireesharii qaba, kun sukkaara qaba, kan kaansarii fitaa jiru. Wayyaanee immoo asii biyya saamtee deemte ibidduma fitee jira jara. Kanaaf qabeenya uummataa saamanii ittiin nagaan jiraachuu hin jiru. Qalbii qulqulluun uummataa tajaajila. Sirriidha galatoomaa kan gadaa jechuudha. Isaniif namni waan uummataa saame ganaaf illee saaxilamee ta'uun isaanii hojjettoota mootummaa kanaaf barbaachisaadha. Haalli isaan irra jiru kun illee hedduu tokko waan nama ajaa'ibsiisu. Viidiyoo qajeelaa xumuraa viidiyoo fataa kan waliin dhaggeeffannee walitti deebina jechuudha. Galatoomaa. Abbaa manaa kiyya karaa fuulduraa. Habiibii kiyya lubbuu. Waggaa 34 qofaan soomane. Ijoollummaa kootii kaasee waggaa 34 ammoo umriin koo waggaa 34. Eessa jirta lubbuu? Ani baay'een si yaade. Hanga lafee koo caccabee rirmi nyaatu si jaalladha. Ani sababaa keetii jechuudha. Alama addunyaa kanarraa nama hunda fixeen balleessa. Eessuma jirta lubbuu? Soomanni baranaallee kun qoba. Namni duuba fuuldura taa'ee salaata lubbuu. Ani viidiyoon jara waraaba. Bileensi kottu eessa jirta? Yoo Itoophiyaa jiraatti malee yoo Kaayiroo jiraatti kottu hin galla. Yoo Ameerikaan jiraattes kottu. Yoo Kanaadaa jiraattes kottu. Hedduun si yaade. Baay'een si jaalladha. Abbaa ilmaan afurii yoo taateen jaarsa namaa yoo taateen beeksisni yoo taateen si jaalladha kottu. Qobummaan na ajjeeseera lubbuu. Lubbuu biliis cinqii keessaa na baasi. Ati jiraattee namni hundi na kabajaa. Namni hundi na jaallata. Abbaan manaa bara haadhaa bara. Abbaan manaa abbaadhaa bara. Dhaamsi isiidhaa kun akkuma deemutti naaf dheeraadha waan ta'eef jechuudha. Abbaa manaa biyyaa keessaa sotteenya afur akkasitti qabatee taa'utti nyaattee qabdu ta'us Kanaadaa jiraattu Ameerikaa jiraattu jecha jiru. Wanni dhaamsa isiitti maa kan isin dabalatu warroonni biyyoota garaagaraa ta'e isii daawwachaadhaa jirtu martinuu kan jaalti galchuunis kan jaalala qabdu kifla galchuunis kunis dhaamsa gama keessanii. Dhaamsa jabaa isiin isitti jiraammadhaa jechaadhaa jirtu. Waggaa waggaa kana guutuu namni jaarsa qabu kabajaa qabaa jirtu illee irra jirti. Dhaamsi isin hamzaa jiru dabbafachaa jirtu kun hamzaa jiraata kan nama biraa dabalatu kan jaalabaa dabalatu. Hamzaa kun dhaamsi sibira. Dhaamsi namaa kan jaalabaa kan dabalatu bakka beeksisa jirta jettee yaamtee fi ittiin fiddu maal irra kennu intalti tun jaada jaalala jechuudha booyaa jirtu. Ati yeroo hedduu ni beektu miidiyaa kana irratti dhaamsa adda addaatiif jiran booyaa. Har'a immoo sababa kophaa isii soomana irra garaan isin godhee haara jirti jechuudha. Kanarraa kan ka'e daawwattoota biyya galatamaa akkuma seentanii laayik fi sheer subscribe godhuun gaa isin irra jirti jechuudha. Kanatti viidiyoowwan kan galatee walitti jenneen galatamaa isin gaa Ramadaan ni sasseena Ramadaan mubaarak. Alhamdulillah bakka jirti. Ini mulai dari